samuuti kan biyya ijaaru barnoota karooma jiraatu barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnootaan qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota karoomsa jaadaan moosisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa gootonni seenaa darbanii dhaamsi dhalootaaf qabanii mirga falmachuu lammii koo. Madaru barata persisa Korano kali kurakina hawasa Bekumsani jai kalambi jiji. A warm welcome to family, friends and colleagues here in the audience, and also to those following this public defense online. Today I'm going to give you a brief introduction to my PhD research. This is a layman talk. So before I start talking about my PhD research, let me introduce my paradigms. Here, Harun, he is my brother, and also he's a lawyer by profession. Here on my right is my friend Habtamu. He is a software engineer. Please take your seats. Okay, yeah. About my PhD, my research revolves around two key areas. The first part is more about urban land use efficiency, assessing urban land use efficiency. The second part is trying to understand institutional settings. So when we talk about urban land use efficiency, in this case, it refers to the ratio of urban land consumption to population growth rate. Institutional analysis refers to the assessment of humanly devised rules, norms, and regulations that shape or constrain various actors' behaviors and actions. Samuuti kan biyya ijaaru barnoota karooma jiraatu barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnootaan qarame biyya ijaara barnoota cimaa. I open this public meeting of the Doctorate Board of the University of Twente. I would like to welcome all of you, in particular the family and friends of the candidates, either present here or online. A special welcome is extended to the members of the committee. We see online Professor Ho from the Zhejiang University and the London School of Economics, Dr. Achamyele Gashu Adam from Bahur Dar University in Ethiopia, and on the opposite table, on the other side of the room, we see Professor Van Dijk from the University of Maastricht, Dr. Kuva from the University of Twente, and Professor Van der Molen also from the University of Twente. Could the candidate and his paronyms please come forward? Samuuti
kan biyya ijaaru barnoota qarooma jiraachuuf barnoota madda beekumsaati barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnootaan qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota karoomsa jaadaan moosisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa gootonni seenaa darbanii dhaamsi dhalootaaf qabanii. Can I ask the candidate and his paronyms to stand before this table? The doctorate board of the University of Twente, represented by us, has examined your dissertation and heard your defense. The Committee of Deans has decided, in accordance with Article 7.18 of the Law on Higher Education and Scientific Research, to admit you to the degree of doctor. I now request the first supervisor to carry out the appointed task. Under the authority assigned to us by law, and on behalf of the doctorate board, I grant you, Nasruu Hasan, the degree of doctor, and all the rights that are attached to this degree. As evidence of this, we present to you this diploma signed by the Rector Magnificus, the Secretary of the Graduation Committee, and your supervisors, validated with the seal. Dear Dr. Caruso, let me congratulate you also on behalf of the university on your acquired dignity. From now on, you have the right to use the title of doctor. This title implies that society can rely on the quality of your judgment, that you will act with integrity and transparency. Lammiin barnootaan qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Filannoon cimaan barnoota karoomsa jaadaan moosisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa gootonni seenaa darbanii dhaamsi dhalootaaf qabanii mirga falmachuu lammiikoo cimaa bararraa jedhanii kan Muhammadaru barata barsiisa qorannoo kaliiku rakkina hawaasa beekumsaan ijaare kan lammii jijjiiru ittaatiyeeffannu barnoota qulqulluu ittaatiyeeffannu barnoota qulqulluu yaa barsiisa boca keenibsa lammii fi biyyi kee hundarraa guddaadha biyyaa fi maanaan kee bu'aadhanii madaalii dhamaatii dafqatee bu'aan barataadha siinii kan ibsamu gumaachi kee yoomillee hin dagatamu yaa barata
doofummaa mancaasee lammiilee kan garuu barnoota beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota qaroomaan jiraachuuf barnoota madda beekumsaa fi barnoota barnoonni hundumaaf barnoota ibsaa jireenyaa fi barnoota. Haadha isaa argeen ture haadha isaa argee baay'een gammadee jiraadhaan kan arguu isaa haadha isaa biratti kana qaqqabuun isaa baay'een gammadee har'a dippiloomaa inni argate akka namaatti tokko kan isaati garuu akka qabsootti kan Oromoos ilmi Oromoo tokko gammachuu aganaan jenne ilmi kiyyaadha urga biyyaa bahee amanni fagoodha. Kana hunda anuu hin argan jenne innillee jiraate kana argan jenne baay'ee gammachuun guddaan nadhagame alhamdulillahi rabbil aalamiin wajjumaan gammanne ulfaadhaa isinillee galatoomaa jedha. Makiinaa kana akka Dr. Nasruu Hasan korosootiif nuuf kennitan kabajaadhaan isin gaafannaa. Obbo Abbaadillaa fi Abdii Hamiid kennaa kana akka nuuf kennaniif carraa isaaniif hin dabarsa. Amma yeroo kanatti Obbo Abbaadillaa furtuu makiinaa kanaa Dr. Nasruu Hasan korosootiif nuuf kennaniif kan kennaa kana isaanii kennaa jiru galatoomaa jennaan Obbo Abbaadillaatiin hedduu galatoomaa jennaani. Kennaan kun ka umrii dheeraa kasi bulfatu makiinaan tun kasi bulfamtu ka umrii waliin dheerattan rabbi si haa taasisu fayyaa argadhaa kennaa Oromootii. Ummanni hawaasni yookaan ummanni Sikkoof Mandoo keessattuu waan kana waliin gargaarree sadarkaa kana irratti uummata kaan ijoollee mooraalii ijoollee teenya tagannaa dhuftuuf jechallee fakkii ta'uuf ijoolleen teenya ta'ammaa achillee barattanii sadarkaa kana geettan of isin qabneerraa jabaadhaa rabbi fayyaa isin yaa kennu jedha. Maal jedhaa keessu keessaa kee hedduu ulfaataa rakkisaadha. Garuu gabaabamatti hawaasni kun yeroo adda addaa ilmoo biyya kana dhufneeyyuu nama bira dhaabbataa hamilee namaaf ta'a nama jajjabeessaa wanti amma argame yookaan baranne jennu kun waan yaalii dhuunfaa qofa osoo hin taane dandeettii dhuunfaa qofa osoo hin taane waan gargaarsa hawaasa kanaa karaa hamilee haa ta'u karaa adda addaatiin waan as keessaa madde hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Guyyaa eebbaa sanas bakka sanitti baay'inaan argamtanii lafa fagoo san deemtanii na biratti argamuu keessaniif dhugumatti hedduun gammadee hedduu isiniin boone galatoomaa ulfaadha jiraadha isiniin jira arra sammootuu bakka kanatti argamtanii bifa kanaan midhaagdanii hamileen haa ta'uu keessaniif na bira dhaabbachuu keessaniif hedduun gammadee hedduu isiniin boona ammas galatoomaa ulfaadha naaf jiraadha isiniin jechuu barbaada. Tichalo duma, tichalo duma.
yaadadhu ayyoo kooti harmee kooti umrii shinaalaadhu umrii shinaalaadhu.